sabboda amata akka arraa ture egaa biyyi beeytee maqaletti qabee bahee jechuudha. Kanaafuu maal irraa barannaadha amma waggaa tokko operation Alula Abbaa Nagarraa waraana bilisumsa Oromoodhaa maal barata Oromoon maal baratti kan jiru modeellee dachaanee sanillee waliin miillanaa jechuudha. Hawaliin turu mee taduraatii wanni irratti haasoo barbaadnu keessaa sheexaana torba Ramadaana keessa gadhiifaman jennee isin himnee turre ka afuraffaa ammallee dalagatti jira. Yoo battanna fakkaata qilleensarraa jiraa bini jirtanii mee haada dammaqa akkuma beektee dadhabina qabdanii isaarra guyyaan ulfaata bokkam yoo jaraan duuba duulli marsaa lammaffaadhaan irratti labsamee jira kanallee akkasumatti nu beeka. Wanni deemaa jiru dubbiin jajjabduudha jechuudha. Dubbii beektee abashaa jettu takkaa jira. Wani kottee duudaadha mahmaasa isaanii maal jaanii xoor kafattaw waree fattaw yibalxaal jedhan. Afaan Oromtichatti dhugaa deebifnu duula beektee afaan qawweerra afaanii kanaatu irra hamaadhaa jedhan. Lola qawwee miti dubbiin diidee cabsite jedhan jechuudha. Keessaa waa'ee psychological warfare kana isaan nurra muuxannoo qaban jechuudha. Iyyaasuun waan ittiin moohame keessaa tokko guddaan kana. Namni qixxaa kanallee lafa kaayee fi abbaa balaa. Fiigaa Miilik toftaan isaan Miilikillee miti Haile Sillaaseen toftaan isaan Iyyaasuutti cabsan keessaa oduudha jechuudha. Otoo inni cabe jedhanii dubbii keessanii galaayu. Amma marsaa lammaffaadhaa gaachena sirnaa kan jiru. Ijibbaata baay'ee godhuu barbaadan. Rakkoon guddoon isaan harkaa qabdu keessaa waan namni keenya hubatiin keessaa tokko beektee xaa'oon gahaan biyya jiru. Arras midhaan dubeetti facaafamaan jiru lolli deemaa jira qotee bulaan waa beektee midhaan facaafataan jiru diinagdeen deemaa jirti akka maletti shagigaataa jirti hiyyummaa fi waa hedduu harkaa qaba. Awgaaranchiyu yoo beektee marsaa kana kamoo homan taate baatii jaabooda mootummaan Itoophiyaadhaa deebitee waraana bilisumsa Oromoo wajjin godhuu hin dandeessu. Zeerootti gabbahanii jechuudha. Already amma barattoota beektee iskoolashipiidhaaf biyyoota adda addaatti erga mootummaan kafaluu dadhabdee jirti. Mootummaan Chaayinaatii fi United Arab Emirates, Saudi fi biyyoonni biraatu mootummaan tuni biilii isii kafalaa hin jirtu jechuu jira. Liqii galchaa jirtu jechaa jiranii. Waraanni already beektee baatii 3 baatii 4tti mindaan kafalamaa fi jira. Waruma hojjettoonni mootummaatu jechuudha. Walumaa kanaafuu tumsi guddaan nuuf amma lola diinagdeedhaa waaqni irratti banee jechuudha. Amma iccitii biyya keessaa baatee jirtu keessaa wanni Abiyyiin amma tattaafataa jiru at least agwaa deebifachuu barbaada. Maaliif agwaan deebi'uun toora nama 200 kallattiidhaan akkamatti illee toora almost nama 300 kan gahan maatii irraa fayyadamtu jedha miliyoona tokko ta'an namni irraa fayyadamuu danda'a. Agwaa maallaqa guddaa harkataa saniinis Ameerikaa jala beektee fiffiigaa jira. Wanni amma hedduu agarru hoyyeen biyya alaa turillee sanumarraa takkaa jechuudha. Wanni inni desperately addunyaa agarsiifachuu barbaadu warra hidha gadhiisee biyya irraa illee akka deeman hayyamee fi Oromooleen asiifachii tokko daansii goote kun hundiru hojii PR'dhaan miti dalagu jiraaf jechuudha. Namoota harkuma keenyaa hadra oowwifnee inni immoo akka itti dalagatu qabaa jechuudha. Adoonna hagam takkatti Oromooti fayyadamaa jiraan beeku inni immoo walitti dhufuma Oromoodhaa tanaaf beektee akka waan inni haala nu anjeesee wayitti kireeditii itti barbaadaa jira. Ta Awurooppaa haa taatu, ta Ameerikaa haa taatu. Kanaafuu hawaasni keenya kan biyya alaa kun agwaa kun deebi'ee akka beektee qoqqobbiin irra kaayamte tun hin deebine. Maaliif qoqqobbiin tun irraa kaate meeshaa wayyeeffatee bitata. Lolli kun marra dheerata. Gabrummaa harkuma keenyaa ofirratti dheereessinaadha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa hawaasni keenya kan biyya alaa jiru hojii dippiloomaasii cimtuu gaggeessuu qaba. Mootummaan kun ammallee dhumaatiin biyya teenya keessatti dabalaa jirti. Kanaafuu mirgi namaa amma irra dhiitamaa jira. Inni haareetu ka'aa jira jechuudha. Kanaaf of dagachuun qabnuudha. Ajandaan nu darbamteen domestic politics qofaadhaan qabamne odoo hin taane gabbaanee mootummaa Ameerikaa waa hubachiisuu qabna. Amnesty International Human Rights Watch fi qaama birallee hubachiifne illimni beektee hidhaan arra mootummaan addunyaadhaa diinagdeen hiite kana otoo inni nama keenya hidharraa gadi hin dhiifne diinagdeen kun gargaarsi kun akka isaa gadi hin dhiifamne yaalii gurguddaa godhuu qabnaadha. Na hubattamu akkam dubbii jabduudha jechuudha. Inni amma shubbisa keenya kan biyya alaa kanallee fayyadamu jira PR'dhaaf amma oduu biyya keessaa nu dhufte sanii jechuudha. Waan nama ajaa'ibsu keessaa kun waan Oromoon beektee gadhiiseetiin jira kun biyya keessattis biyya alattis haasawaa jiranii akkana akka faayidaa isatti fayyadamuudhaaf itti jira jechuudha. Kana qalbii buufachuu qabna. Mootummaan tattaafachuu jirtidha. Ololasiitiif agwaallee Ameerikaan akka deebiftuuf barbaadan. Naayiroobiitti araaramaafillee wayyaanee yaamaa jiran.
kana hundaa'u abiyyiin maaliif godhu jira dhugatti nagaya barbaadeeti no nagaya barbaadeeti miti yeroo bitachuu barbaada ummata wayyaaneedha ganna kana akkatti isaan ammas asin deebine because amata akkarraa moohamanii ganna kana beekte waraanni isaa rooban danda'u saree fi waraanni piipidhaa rooban danda'anii jechuudha yeroo wadeessan walii gala wakkam rooba kana fadhan jechuudha finfinneetti wala ugaatiif tifi dhagaan namu dirr nama lola beekte rasaasitti baname jechuudha ammoo warri gammoojjiidhaa keessa afatee irraa fa'aa jechuudha amma naannoo Somaalee gammoojjii teenya golaallee rooba isaanii gammadanii Allah rahmata rabbi jedhanii beekte hora fa'aa kana kanatti hin dhuganii jechuudha so waraanni piipidhaatii fi rooba kana ni sodaatan jechuudha waraanni isaa waraana gammoojjiidhaati malee waraana wanniidhaati waraana lola daggalaa fi rooba danda'u miti wayyaalee tana akkam godheetuma beektee sossobee qamadii isaa tokko gadhiisee fi mariidhaaf illee Naaroobi yaamee addunyaa irratti siyaasaa dippiloomaasiidhaaf itti fayyadamee maallaqni isaa akka gadhiifamuuf sammuu dagaa hidhannoo isaa haala jabeeffateeti amata dhufu dhukkee nurraa haasuu barbaadaa jechuudha. Walumaa nama kan amata dhufu dhukkee nurraa haasuu deemaa jechuudha. Shaarukaan jechuun nama laafaa miti. Nama beektee riphisuus beeku riphisee afaan tolee amata dhufu ammoo dirooniidhaa fi jijjiidhaan beektee dhukkee namarraa haasaa teenyaas wani nu kurfaa jiru tanuma jechuudha. Ammoo tagama Oromoo kana xiqqootti filaalu fadha. Rasaasa haga xiqqoo haftee fi beektee qabeenya xiqqishoo hafeef kanaan gaachina sirnaa jee lola nurratti labsee jedhama. Lola kanarratti lolli inni godhu jiru kuni abiyyiin amala isarraa waan takka beeka. Faannoo dha'uudhaaf rabshaan gondarii ka'uu qabdi. Isanii galaayyu dura lola saayikoloojikaal weelfeerii kana bana. Akka beektee qaama ni dha'uu deemu kanaaf addunyaan taaziyaan teenye ateenshiin akkanneef maqa xureessiidha dura jalqabaa jechuudha. Eega maqa xureessii kana qayroo sodoo inni akkana godhe bara. Shaashamanneetti fumaa nama rarraasee bikka meeqa badii godhee buraayyuu keessa nama fixee addunyaa irratti qayroo maqaa ajeessuudhaaf yaalii godhee atliis biyya keessatti hottee duudaa jibbisiise qayroo. Akka samboota gaabeetee hidhattuu guuruu fi adamsuu fi ajjeessuu ka'e jechuudha. Ta dhiyoo tanaatu midhiisa ta qayroo yoo irraanfattan ta gondanuma yaadannu jechuudha. Gondaa keessatti islaamii dhumee beekte hiriira Allahu Akbar jijjigarraa qabri daharii godee hararii fi beekte magaalummaan Oromiyaadhaa tagabbaatee faannoo daawun hattu jini jira jechuudha hidreedhaa dabalatee maaliif deema ammoo inni dha'uuf deema faannoo dha'uuf deema akkasiin maqaa xureessee dha'a. Kanaafuu gaa raawundi 2 keessa beekte raawundi 2 keessattis maqaa xureessii jalqabuu deemaa jechuudha. Maqaa xureessii keessa siviiliyaanaa hedduu dhumaa jira. Wanni garaa nama nyaatu keessa Wallagga keessatti inni geemii isaatiif bikki dhawutaa fi bikka hidhatiin jechuudha. Amma baqattoota 1977 achi qubatan ubbaleen keenya kan Walloodha. Walloon ubbaleen keenya maaliif waraana bilisummaa Oromoodha amma bilisoomsa Oromoodha isaan dha'uu barbaachisaa jechuudha. Diinummaan nuti Walloo teenya hojii qabnu jirti hin jirtu bara. Ifiidhee amma toora nama 250 gariin 750 ja'a ittuma seenanii cafacafanii jechuudha. Tadeesseellee isii ulmaadhaa qalanii daa'ima irra qalanii dhugatti maqaa xureessii fokkottu wanni amma Wallagga keessatti aanaa tole na fakkaata naannoo gimbiitti dhiyaattu keessatti aanaa gimbii san jalatti wanni taa'ame sani waan hedduu qalbii nama cabsaa jechuudha. Amma gaa inni waa hundaa'u qumaaruma kanaatiin cufa amma badii beektee baatii 3 dura artistootaa fi warri faannoodhaa Oromoo Walloodhaa makiinarraa buusanii harxummaa fursee keessatti nama 30 ol ajjeesan makiinaa saniin ka deemu ture waraana beekadha mootummaa abiyyiidhaatu deemu jiraan adoonoo meebii shawaroobii fidanii hidhuu barbaadan beeku isaanii gamas imalu jiru karatti warri artistootaa kunii fi warri zamachaa miidhag arkan makiinaa san dhaabanii gabbuusaniif jechuudha. Gabbuusanii fi akkatti ajjeesan agarree jira jechuudha. Suuraaleen isaanii jirti umra guddaan aktorootaa jechuudha. Warra adda isaanii gubbatti zamachaa miidhag kataba. Tanaas maaliif gadhiisee ganaa suuraa hedduu gabboota keessaa'u waan beektee faannoon Gondarii gootee waan faannoon wayyaaleetti goote waan faannoon wallorratti goote because waan isaan wallolanii jiraniif lola maqaa xureessiidhaa faannoo irratti akka ajabatti itti fuffotu ammaan duraas isanii meeti jira tapha ji'oopolitiksii keessatti qaama inni firoonfachuu fedhu wayyaaneedha qaamni inni immoo firoonfachuu fedhu ABO fi KFO warra siyaasaa kana fi qabee paartii siyaasotaa kana mari'achiisee waraana bilisummaa Oromoodhaa immoo nyaachuu fedha kun ifa jechuudha istiraatiijii isaati ammaan dura baatii takka keessatti fixaa jee dadhabate hunammoo eega labsee baatii sadaffaadhaaf deemna fakkaata goruu baadhee baatii sadii amma mootaraa lammataatiif gaachana sirnaa hajuu leenjisee jaan Dawid milishaa jaan gara jabeenya akka ammaa kana takkaa turatti agarree jechuudha. Jinneesseeti waraanni milishaa tana qottee duudaa Oromiyaa keessa jirtu hidhachiisee bobbaasuu jira warra dhukkuba lama qabu islaamofoobiyaa Oromofoobiyaa warra qabu bobbaafatu jira jechuudha. Amma warra Walloo kana waa lamaantu irra wal gahe asinis Oromoodha hara kaaninis beektee Musliima
gara jabeenyi naannoo gimbii san keessatti agarra waan beeytee dhugatti biyyuma sanuu lammii biyya sanii ta'uu nama jibbisiisu. Na hubattanii jiran itti os seenanii cafuu miti akka ajaa'ibatti beeytee dilii san hunda dalaganii viidiyoodhatti waraabbatanii meebii amma dookumantarii baasanii wasiisuun oolanii maal jechuu jiran shaneedhaatu nama fixeedha. Washanee maal gootii walloo ajjeefti jechuudha. Waan dhugatti beeytee hin fakkaanne maaliif kana godhaa hoggaa jenne lola lammaffaadhaa Oromootti labsuu deemu. Isna lolli beeytee waraana bilisumsa qofaa miti waliin dha'uu deemaa jechuudha. Tigraawee TPLF qofa dha'an jechuudha walumaan uummatallee murru godhanii san godhuudhaaf gaa waraana isaanii kan leenjifatee baase kana waraana sirnaa gaachana sirnaa hajuu hojii isaa gaa gimbiitti jalqabee jira. Iddoolee biratti illee kanuma arguu teenya gaa Oromoon iddoo adda addaa keessa jirtan eeggadha. Keessaahuu warri beeytee Harargee irraa deemtanii walloo keessa wanni keessa qubattan Wallagga keessa qubattan illee rabbi sanaatiisu. Yoo dandeessan hidhadha waraanatti beeytee kadhaa. Rabbi sana eegu jechuudha yaani namni dhumuu taa'u naannoo Wallaggaa keessatti Oromoon beeytee Oromoon teenya ta'a Wallaggaa gatii guddaa hafalu jiran ammoo qabsoo keessa jiran beekadha. Eeriyaaleen amma qabsoo keessa jirtu naannoo waraana bilisumsa Oromoodhaa hedduullee rakkoon isaanii dhuftu. Iddoo saaxilamte amma iddoo beeytee daangaa Beenishaangulii fi daangaa Oromiyaadhaa kan jirtu naannoo san Oromoo Harargeedhaa jira. Harka qullaa jirtanii piippiin diraamaa isaanii taphachuun isii shakkii takka malee. As deebi'ii Oromoota walloodhaa. Oromoonni walloo kun gaa yoo dammee afaan arguddaa isaanii afaan Amaaraa malee hin beekanii yeroo dheeraatti qubatanii uummata kana gaa akkamitti dammeessinee qaama qabsoodhaa godhuu dandeenyaan beekuu jechuudha. Harka qullaa ta'a dhumannu. Hawaasni lamaan kun harka qullaa jira. Piippiin dhuftee gaa maqa xureessiidhaaf itti fayyadamaa jirti. Amoonoo hubattan bokkam jiran. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqa xureessiidhaaf itti fayyadamaa jiran. Lolli biraa immoo kan onlaayinii kana gubbaatti jechuudha. Onlaayinii kana gubbaatti waan haaree arkuu jiru keessaa warra huccuu waraanaa uffatanii qawwee qabatanii fa'aa waboo fi jechuudhaan saayikooloojikal warfariin jalqabee jira jechuudha. Warra jaarsanyiin akkas ta'ee eenyuutiin jaal maarree ta'ee kana maarree godhee maruun ajjeesee orodii gaa burjaajii ammas haareetti waraana kee kana shakkisiisuudhaaf abdii si kutachiisuudhaaf wanta akka beeku gaafa waraana kee arrabsu kaan lolaaf deeman isaan. Walbanna saayikooloojikal warfarii amma baname kana hammaan duraa fashilsiifnee ture yoo kadhatan taate haasoo jaarsanyiitii fi jaalmarroo jidduutti gaggeeffame sen asirratti baanee saaxillee wanni isaa akkasumatti ciree bishaan buute taate ammallee guyyaan hin geenye gabbaanee hin dubbannu. Kanaafuu ammoo uummata keenya diiniin kan nu maali nama beetee maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaatiin onlaayinii gubbatti bahee ibsa fadhe kan nuuf fudhatinaadha. Because waraana bilisummaa Oromoodhaa yeroo qabu jechuudha. Mana keessa taa'ee magaalaa bareedaa isa duuba jira jechuudha. Qawwee qabatee neetiin isaatu Minisootaatu ni ciccitaa jechuudha. Dhawwatta bakkame. Neetiin Minisootaatu gaafa teessoo obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa barra ciccitaa. Neetiin isaa bara akka biirkaboonni yaa bara akka rookeeta deemaa jechuudha. Soga qabsaa'aa akka jechuudha. Qabsaa'aa mana magaalaa jaa qabu duuba kaa'ee kilaash gurraacha qabatee jaalmarroo maadhatee waraanni gaba elamoo qilxuudhaa Harargeedhaatis piippiidhaan jaaratee Jimmaa tokkos piippiin jaaratee walloo tokkos maarree jaaratee. This is all political beetee psychological warfare confuse godhuudhaaf namni qawwee qabate hundinuu waraana bilisummaa Oromooti miti. Wanni nu beeknu waraana bilisummaa Oromoo irra guddaa laajerii ammaa beetee yeruma onlaayinii gubbaa sakandii 30 ol turuu hin qabu jechuudha. Iddoon isaan naannawaa jiru hunda neetwoorkii irraa cufa. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa mana beetee bareedaa keessa taa'ee neetwoorkii ajaa'ibaa kana gadhiisanii fi haasawaa aqlii ta'e tuqqabu jechuudha. Kaanii believe it. Ammas waraana fi jaa jechuudha. Wala wattamoo kam? Wallahi na gubbaa jiru isanii himu jira jechuudha. Walbanne bokkam. Kanaafuu beetee psychological warfare kana lola qalbii kana hubattanii akka beetee waraana keessan kana maqaa xureessii raafachiisuu qabda. Inni diina firraa dhooka. Olola ammoo yeroo ittiin qabu. You have to understand that. Amma waa kanaafuu nuti warri miidiyaalee waraana keenyaaf kabajaa isaa nuti heedha nuti akka fadhi haa ta'u. Amaarri bar waraana foon namaa nyaatu keenya jechaa jiranii jechuudha faannoo. Sadi galaayu. Haga fadhi oduu hamaan jettan waraana bilisummaa Oromoodhaa faannoodhaa wal qixxeessuu hin dandeessu jechuudha. Hawaasa keenya tajaajilu jira. Ba'aa baadhatee fi dachii qotee fi bishaan waraabee fi qoraan baadhatee fi hawaasa keenya tajaajilaa jira.
Habojiyoo gadhiisaa jira. Habojiyoo galaa jechuun jiraan yoo fedhu raaftamu ni galtan. Kanaafuu naamusa waraana keenya ni beekna. Waraana bilisumsa Oromoodhaa shakkii sanitti uumuudhaaf lola sanitti banaa jiranii hin dhageena. Walumanni wakam hin dhageena kana. Ammoo waan ajaa'ibaa as bahu ta'a jechuudha. Amma dokumentaarii naannoo Gimbiratti dalaguuf ta'anii shanee tana godhe deebii ammaas beektee nama waraana fiinjuu kanaatu gabbahee waraana arrabsiisuu deemanii jechuudha. Gaafa neetworkii qabu nama taa'ee beektee neetworkii ajaa'ibaa waayifaayiidhaan beektee waraana hamata guddaa agartan dubbiin sii galuu qabdi waraana keenya waayifaayi hin qabu. Walumanni wakam meegaa gara olme waraana bilisummaa Oromoodhaatti bilisumsa Oromoodhaatti sanii dabaruu keenya dura gaa waraana keenya irraa salaamtaa fudhanneetti gara oduu deemnaa walaa beela dhugaa shabbo salaamtaa fudhannu irraa nagaa gaafannee gaa waraana keenya akkasitti oduu isaanii sanii dhiyeessina gurguddaa nama amma fayyaada warri anis arsii jechaa jirtan galatooma fayyaada horaa bulaa waraana keenya kaachii sanillee rabbiin beektee rabbi haarassaru warabbi wal nu haqixxeessu du'aa godhadhaa jechuudha waraanni kadhachuu warra naadhiisi waraanni wal qixxaachuu qaba. Waraanni moggaa tokko faa jabaatee moggaa kan hin laaffachuun qabsoodha balleessa boruus injifannoo nu harkaa balleessa jechuudha. Akkitti qabsoo balleessu kophaa ta'eetiin kaanis gaamileen cabee dhawama nu harkaa jechuudha. Yoo hundi bakka takka kaanee qabsoodha bareecha injifannoo bareecha akkam injifannoo bareecha ibargaa namni harka qullaa boruus malan qabuu fi sanii jee. Badutti stupidaa miti we have to understand this. Injifannoo bilisummaa waggaa barbaadnu abiyyi kaafnee Isaayyaas bikka haayuudhaaf miti jechuudha diktaatara biraa wanni waraanni wal qixxaachuu qabuu fi Oromoo akkasii wal kabachi. Egaa namni beektee hamtuun dalagajuu hin jiru yoo Walloo hidhatee yoo Arsiin hidhatee yoo Harargeen hidhatee yoo Jimma hidhatee Asiin Tuulamni hidhatee Gujiin Booranni Macci Iluun Baaboraa Iluun Maccaa egaa hidhannoonis wal qixxaannee aarsaa wal qixa kafallee injifannoo boodallee aangos wal qixa hirannee nagaan akka obboleeyyanitti waliin bullaa jechuudha. Yoo tokko ofirra baan hammaattee boroo beektee sheexaanitti hasaasee jaali wayii lolee aangootiin kanneen walii galama kam hin dandeenyu ammas daawundaawunitti rabbi nu deebisiin kanaafuu akka falmii teenya jabeeffannudha. Suuraaleen agartan kun cibirraa odaa adoolaati. Odaa adoolaa kanaafuu hawaasni keenya kabiyyaalaa wanni lamaan kana arsiifaa garatti xiyyeeffannee akka nu jabaatan boruufuu dawaadha jechuudha. Boruufuu dubbiin xiyyeessanii galtee naaf fakkaata boruufuu dawaa arraas aarsaa walqixaa kafallu boruus injifannoo sanirraa walqixa akka fayyadamu. Amma waraanni waggaa power of balance ilaallee morma qabsoo Oromoo keessattuu is not fair. Now talamarroon sirreeffachuu qabaa jaalgamee sirreeffachuu qabanii hawaas warri beektee alarraa illee horii walitti qabaa jirtan bikka hundaa'u yaadadha jechuudha. Bikka hundaa'u amma waraanni kunuunfamuu qabu kichuun kaasiitiif kan Harargeedhaatii fi kan Walloodha. Kanayyuu Afrikaa irratti xiyyeeffannee wal qixxeessuu qabna jechuudha. Yarboon nu haa qixxeessuu bikka hundaan immoo mirgaan nu haa gachuun isanii jaa. Suuraaleen gaa kun amma gurbaan kun haa agartamee meerra naa deebisii akka dhagaa ugaa qeeroo dubbiin galteef jechuudha. Ha dubbiin galteef moobaayila lafa kaayee kilaash fudhatee jechuudha. Isanii yaraayyuu haa duraan moobaayilaa qabsaa'aa ture. Qabsaa'aa feesbuukiidhaati jechuudha. Qabsaa'aa karaa nagayaati. Karaa nagayaa sanii ugaa beektee hanqate. Ifirraa moobaayila lafa kaayeeti kilaash fudhate. Ni galtamoo akkam? Egaa obboleessa keenya kanallee rabbiin mirgaan haa galchuu umrii isaa haa dheeressu nama beektee bilisoomellee bilisummaa sana harka rabbi isaa godhu. Isas garaa nama nyaatti jechuudha obboleen kiyya. Gurbaan kichuun kun har'a jireenya bareedduu magaalaa san dhiiseeti. Gurbaan kun gurbaa beektee nama rakkoo qabullee jiru gaarii keessa jira. Ammoo gaa qananii bilisummaa hojii. Gatii har'a bikka moobaayila isaa kilaash fudhate. Gaa oduun ta'e jatabiraa gaa tammatti ta'atu washan lahab jechuudha. Washan lahab khagaman agartan kuni washari jechuudha khagoro ol qabe. Wala dhageessanii khagoro ol qabe kun washar ibn Himar asiin ammoo khajuru lahab bintu lahab jaaltisaati jechuudha. Washar kuni nama hinaafu yoo beektee maqaamaa dhowtan amma teekstuu baay'ee ergitan ni aara jechuudha. Yoo maquma jaaltisaatu barreessitanii washar lahab jettan intala eenyuu siin jee haate jechuudha gaanni. Gaa warri kaabaa kun maali jira gabaasaa gaggabaabduu isanii galchina akkan waliin turtan gaa abdii guddaa qabne ilmaan ayyaa. Oduu gara washan lahablabitti deemuu keenya dura mee dura suuraa Isaayyaas san narra kaa'i. Isaayyaas Afwerqiidhaa mootummaan Chaayinaadhaa gaafa Afrikaadhaa gaafa baha Afrikaadhaa. Baha Afrikaa jechuun sirriidha. Baha Afrikaadhaa walitti qabdee mariisisuudhaaf yaalii godhaa jirti. Afeerraa isa gubbatti ani du'eetiin harkama malee Finfinnee dhufuudha. Fir'oonni nama ajaa'ibaati. Fir'oonni
amma dullumtinu haaratti itti deebitee jechuudha yamaadaatii fi jinni fi maarreen duratti beetee habiyyatee nya dhufeeti jijjiidhaa nyaatee ifee dardaratee yaadattanii gaafa finfinnee dhufe. Hama firoonni dardarummaan isaa dardarummaan deebitee gaafa beetee waliin nagaa qabu jechuudha. Amma immoo egaa Shaarukaan xiqqoo wal dhaban kana maadaatiin illee itti deebitee buchuman fakkaatu jechuudha. Dubbiin duraa wal dhawtee jirti. Afaan qabii jiranii nuyi. Amoon yaddaa haaliqni beetee akka badeessi haa godhu jechuudha. Kanaafuu waamicha godhanii fi ni dide. Amma gaa hiika qabdi jechuudha. Dippiloomaasii keessatti hin dhufu ogaa jee. Hin dhufu isaatu hiika nuu qabdi fayyaadu maal godhaa dhufe. Akkamitti dhufaa? Ilmi isaa kun beektee kun wayyaanii hojii haasoo jira. Yaa adeeroo fir'oona Shaarukaan waan sinan bifne adeeroo. Ani eenyuun moo'eetti waliin laaluu ture jechuudha. Shaarukaan fi fir'oona. Waan nama jaarsiftu keessa Shaarukaantu moo'een. Egaa dhugaa dubbachuu qabna jechuudha. Shaarukaan akka malee isa wani hamartii itti kaayee jaarsa foon jiraa nyaachisee xajjii obaasee mirqaasee gammachiisee hoggaa biyya dhufuus isu goosisee mukaa citaa muka qabaasa gurbaani. Isaayyaasuuf ajaa'ibu ture bar ajaa'ibu ture. Ilmaatu kajeelee walitti bulchaa'u jee beekte Itoophiyaa fi Eertiraa tanaawu haadhaatu waliin bulcha jee gaanii yaadattanii jechuudha galma barkumeedhaame guyyaa biraatii irra deebi'ee isa yaadachiisaa jechuudha. Shabboo lama waan lafaa qabu soo simannummaan isaatu ga'eef inni amma 30 takka Eertiraa bulchee simannaa akkasiitu Eertiraa keessatti hin arganne jechuudha. Ban namni bitaa mirgaa kana guuteetii sanii jaa aruuza malee jettu. Iyyaalli Addis Ababaadhaatu beektee inumaatu wallisuu turan tapha beektee wannidha jechuudha. Maal jechuu turan saboo wallee iyyaalli Finfinneedha. Iyyaalli Finfinnee. Yizoo gabbaalli ishii jagnaa walli jishii jaaniti faarsu ture jechuudha. Innis bitaa mirgaa laalee xiqqoo malee wanni naafaa hojjennarraa dhiisaa Eertiruu babaadhanuu. Eertiraan naa Itoophiyaa andinoo jechuu jalqabe beekte. Shaarukaan dubagaa amma immoo afaan buchuma dhaabee kun aaree ምንድነው እዚህ ይሄ ልጅ ጉድ አረገን አይደለ እንዴ? ከዚህም ጋር ደግሞ አፋጀን ከወያኔ ጋራ ዋይ ይሄ ልጅ ይሄ ተንኮለኛ ተንኮል የቱ ጀማ ሄዱ ነው ቤቴ ድቢኑ መታሰ ማዳቲ ሀያት ይትደፍቴ ቹኺ ፉላን ዲቀነ ባኩም ይሪፍነ ወከመ ብሎ ያንጃን ቤቴ መሰራ ከይሰቲ አኩመ ታኤ ፑጀራ ፎቶ ይሰኻሰኒ ይሪፍነ ወቹኺ ኢሳያስ ኦ ማይ ጉድነስ rafnee barra mallee malatti barbaadu jira dubagaa akkanumatti mitimiin dalagaaf jeeti hote duudaa dhiirasee qawweetti kannee pilaanatti kannee tabeetee bunnaa beetti keessa takka ergee fi jara maammoo jala kaayee hote duudaa waa hunda fixee fi meeshaa waraanaatti kannee qixxaatti kannee mafanqila mangistii godhaa jeen hote duudaan ni yaasaa bara waa qabachuun beeku adeero hote duudaan duru wajji ta'anii kaa Goojjaamee fi Gondaree fi Shawaa qaban mokkam አሁን አብይ ሲወድ ማን ነው የሚነግሰው? ኢሳም በጥቁም ሳነ ኩርሱ መተናችሁ እንዴ ምን ጥያቄ አለው? ጎንደሬን እንዴ የምን አይነት ጥያቄ ደግሞ ጎጃም ብሎ እናንተ ደግሞ ንግስና ትፈልጋላችሁ እንዴ? የትልቅ መስዋዕትነት የከፈለኛ ጎንደሬዎች ነን። በዛ ላይ ደግሞ የኢሳያስ አፈወርቅ ታማኞች ነን፣ ጎረቤት ነን፣ አማቾች ነን። እኛ ነው የምንይዘው ጎጃምንስ እናንተ ሁሌ እንግዲህ ሁዴ እኛ ነው የምትሉት እንዴ? ምን አይነት ነገር ነው? እኛ ነክሰን አናቅም። አሁን የኛ ነው ወልቀበኔ خشوالا ولله عليتي سبو جرقني مقبخين يوم دواني هيدي بيته ميلك نوتي خشوا ستو أجاهي بقى بايتوي دي بس ما ماتا دي ما فتراتنا مرسوت دي እኛ አይደለን እንደ የሞካነንት ዘሮች እንዴ? እኛ አይደለን እንደ ኢትዮጵያን የሰራናት የምን ጎንደር የምን ጎጃም አከርመት ላለቲ ቤቴ መንዘን ዱቢን እንታለ ቤቴ እፍራኸ ኻቢይቲ ያሳሴ ጆያ ሬኮርዲ ወደቴ ወራበቴ ፕላን ሳኒ ጉቱቲ ሻሩኻን ይተኸን አከሲ ሻሩኻን ጎጃም ጎንደር ሂደት ፊጤ እቹይ ወሊ ገላዩ ይሄ ለፍጤ ሳን ዳ ወሊ ቀበ አማ ወን ፋኖ ተጨፈቁ ድሩ ተናችሁ የድል ኢሳኒ መፈንቅለ መንግስት ይዳ ጆርናሊስት የጭ ከሰ ይርቱ ፊ ወጭ ከሰ ይርቱ ዳው ኢሳያስ አማ አከሙ ዱቢቱን ባቴና ቤቴ አደሮ ጀሪ ተውበር ጀሪ ዱራኑ ወሮ ሞተኛቱ ጋ ዋውንደ ደለገኛች ሲመለ ጀሪ አንጎረቲ በሌሳው ቀላ እቹይ በሌሳው ቀላ አከሰት የመላ ላለቲ አማ ማል ማንጎረቹ ጃቤቴ ስለ ረብን ኦሮሞ ተረውላት የጎደቹ ጃባ
ዋይ ምን አለ ይሄ አምላክ እዚህ ከጎንደር ጋራ ከምን ጋራ ጎረቤት አድርጎኝ ጉድ ከመሆነ ምን አለ እንዳው ወይ ወለጋ ደግሞ ወይም ደግሞ ቱለማ የኔ ጎረቤት ቢሆኑ አብይ ጉድ አደረገው ነበር ዋ ደግሞ ገድያቻለሁ ደግሞ እኮ ነው ጉንዶኩት ወያኔ ብቻ እኮ አይደለም 80 ይሄ 60 70 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ደግሞ ለሻሩካን ትልቅ ኃጢአት የሰራቱ ይሄ ልጅ በቃ በጣም ነው ጉድ አረገኝ የቱ ሀመርት ይከነ ወደ ጊዳራን ቤትን ጊዳራ ደህቾይ የመሰደነት ጠላቀ ወልንጃነ ጅራኔ ማልፊን ከነሰን ኢብሱ በርባዴ ሲያሳን ኢምፓርቲ ኢትዮጵያ ዳ ጅጅረምት ጅጅረምት ሻሩካን ከካነ እኒ ነመው ዳው ከመተ ቤቴ አከን ሆገደ ጆይ ለማ ጀልቀቤት ፒኤችዲ ደለገ በረመኒ ፒኤችዲ ቤቴ ሃትሪክ ዳልሞከም ለማ ከስ ጎዴቲ ጁዋርቲ አንሴ ኢሳያስ ሲቲ አንሴ ጋለመ ጎሊ ሰዲና ቀቹ ታፍራፋ ፋኖጂ ተበቹ ጅራ ኤላ መላፋ ሚቲ አኒ ላለቲን ዱዋ ወለቲ ላሉ ቱሬ ጉርባን ሁሉ ያደም እንጀቹ ቱሬ ቹ ወሻሩካን ከና ጃሱን አመጃተም ቀብሶ ከይሰ ቱሬ አቦኛቹ ዶሉ እንጀኛታ አስመራት ይረላባት አቦስኛቲን ጀሩን ሆቴ ዱዳ ኢሳያስ ኛቲን ቃልች በል ፌስቡክ ነው ወላ በተሪ ጨቀሳ ጨፌራ ሚስማር ጂ ላሌ ሸቡማ ጃማሪ ማጂ አቦ ድብንቱ ዱጋቶ ነው ሁልቱ ጃቤቴ አቦ ዱጋ ሳኒቲ ሜዳበዱ ኢፍራይጉ ቱሬ ቾይ ኤንዌይ አማ ወልቱ ኻይበርኒ እኛማ ህዲ በነጋር ራፋችሁ ወያኔ ፊኒ አራ ኮሪዮ ተኮርካ ጀሰኒ ተርባን ወኻና ኸይግሞ ለሉ ኩንጀል ቀበው ጀነራል አፍ ኮሪዮ ፍጠቴ አማ ሲንቃፈቱ ቤቴ ወጋራ ኸይሰድ ንፊ ደረይፈሳቲ በየት ጋመኒ ሲማን ናሃይ ተጋዳላይ ሀብዞ ናሃይ ተጋዳላይ ሀጎስ ግብረ ማርያም ባደረባቸው ህመም በኮሮና ምክንያት አልፏል ወረዱ በከለንዶ ኮሮና ፍጠጃ ቤቴ ፎነ ከጅበን በሁ ቾይ ከጅበን ሚት ኤክስፐርት ዳ ሻሩኻን ኮሮና ወጂ አዋራ ተርባኑንታ ነመሎ ረዱ በ ነመተኩል ለረዱ ወርጁባ ፎነ ከጅሚ ገላገለ ቾይ ኮሮና ፍጠየቶ ማ خلای ዶ ተኮስ ንዋዋላ خزالم بس دوس كورونا خرامت دوس كورونا خبيتي باجتني حمرات دوس ان كورونا ما جفت امتا نمي غاف نمي سوا غافتو سنجروبر سمو اسماء وري اسماء ادم بي نايون يندي سني تشي ዶሌ አችራ ዳይም ተበር ወንዲስ አዳ ገላቸው ይሳኹ ደተካው ዶ አዱን ይነገላኒ በር ወራቤ ሰው እንደለጊሴ ለፋቃው አላንጃዴ አገብ ተከዱ ጋዳ በኩ ወራቤ ሰው እንደገዲ ሰጃን አከላም ጊዜ ዳንገሉ ወራቤ ስለንጂ ፈሚጅ ያሪ አስሪቱ ገኛ ገዲሴኒ ወራቤ ሰቾ ወራዱ ለምኑም ማን ኤሌክትሪክ አዳ ጊዜና ወዋጅት እንጀሪ በራዛ በጀኒ ወብሪሱማ ከስራስ ገብሩማ ወያረብ ነው አደን ደሞች ወሉማን ወራንደ ከኛ ወላቂጣቱ ጀኑፊ ታዳይ ቾይ because you never know harkaynu rabbi sibusa beedo ummannikum bilisometi beele ቾይ ቃሊ ጉዶ beelለ hamtu isani fon ega wal arkam dar gafa finfinne do fe fo kala gaja sikala arke ifku kuban qaw gorale kana tira do uja ቾይ ewe wa hedura ko hamtu kayse jeri yachu barbadeti wala be son dawle ngi se gadisa olala me ቾይ wan nati mamali I have no evidence ወራቤቴ ሳኡዲ ባች ደቀ ቱነት ዱበቴ ወራ ሳኡዲ ባች ደቀ ጋሚ ምን ታብራለ እናንተ ምን ሆናችሁ እናንተ ፈጣሪ ማመስገን አለባችሁ እናንተ እንዴ እኛ እኔ ቤተሰብ ጋር እጅ አገር ሰላም ነው ብዬ እጅ ጅብሊ ባይ ነበር ወራቤ ሱር ያቱ ይሄነጀ አቡ ወራቤ ሰከማሶ ታንጀ መጋላም ጉዶ ምን ታብራለ እኮ ጣሊያን የሰራው ከተማ ነው አርጅቷል አሁን ቀለም ከተገባ አሁን 31 አመቱ ነው ቀለም የሚባል አልተቀባም ከተማ አርጅቷል ሽማግሌ እንጂ ሴት እንጂ ወንድ የሚባል ካገርም ጠፍቷል እዳ ነው የገባ ነው እንደ ጅብ ሸሽቼ ገባው ላንጀ ቤቴ ወራቤሳን ሱዳዴ ገለናጀ ቦኖ ወተሞከም ንጋ ቀጥታቱ ታደበሩ ትንሽ ተወሸላ ብላ አቢ ሻሩኻን ጎልቲ ገልጭ ተረቢ ብለዱ ወቾይ ሀጋምበቲ ሻሩኻን ኤሊትራ ዱከራ ኻሴ ጅራ ቀጥንተ ጀተቲያንቱ ወኒና ገሊ ከይሳ ሎላቱ ጀልቀበ ቾይ ያማስ ወያኔንቱ አመልሲ ያከን ሆጉ ወያኔ አመልሲ ሆጋ አቲ አራራ የቴን ይብደቀብሲሴት ሶጅ አራራ ታያ ሀሰች አሲሎላ ዲማ ሲናሳደ ምን ችግር አለ ጦርነቱ ሚካድ እኛ ሰላም እንፈልጋለን አደረ ሰላም በርባዴ خلل ዳዊት የነገ በርባዴ ሎላዳ በካው መርታራ ሎላዳ በሪሳን ኦድሞ ሎሊ ዲሙ ሀሶናላ አከስቶ ቀብዳ ሆረሞንስ ሎላታ ሀሶ ቀብና ሀሶ ሎሎ ቀብ አማ ሀሶ አፍ ቆፖ ነጃን ሀድሮስ ለፈኻየተኒ አሞድሩን ዋሪ ሰላ ጃብስ ሆይሳ ቆቦ ሆይሰት ሎሊ ጉያ ለማፈከለ ዲሙ መጥቆሽ ቀበናዬ አማስ ኢመላ ኸራ ላሊበላ ጨልቀብዴቹ ኪሎ ሜትር ጃተ ሚራጀራ ታንኪ ፍመድ ፊ ባፈተኒ ሆጋ አመጋ ኢመላ ሐረ ጀልቀቡ ዲመን ሰኸራ ፍፍኔላ ዋን ተፈኛ አም ፈለገውን ታሟላላ አታሟላም
ጮምላቃ ደግሞ የመን ድርድር ነው። እኛ የምንፈልገው እንዳውም ድብድብ ነው። አብይን ቢከ ኢሳያስ ሰፊ ሆቴዱዳ ደንደሄ ጅራ አሞ ጀራ ከነ ተጠበተ ጀራ ከነ ቤቴ ጀራ ከነ ኢልማ ባጫሉ ሰንተ ኢልማ ባጫሉ ተው እንደንደኘ በሆነ ነገር ይሰቦከብ ኢልማ ባጫሉ ተው እንደንደኘቲ ወያኔ ተኒ ተጠበተ ወኒ ተጠበተ ነው ወላ ተጠበተኒ ወያኔ ፊ ወራረ ቢልሶም ሶሮ ቦላ ጆን ቀይሮተኝ እንደንደው ጀራ ከነ ብሩጀት ይንቀቦ ጀራ ከነ በርቱናበቱ ኢቱናበቱ ሲያሳት ቲቤኻ ዳውት ቲቤኻ ገወምሱ ቲቤኻ ኤርትራ ፊ አማራማ ዲሲዩ ተኦሮሞ ዳተና ተኦሮሞ ተና ፓርቲ ተኛ ረጀባ ፓርቲ ተኛ ዱከ ራሃሳ ወዱጋ ናይቹ ወራና ከኛ ሞደደበ ወራና ከኛ ደደበ ጅራ ሎል የመመ ከራ ቆቦ ሆና ዱቢላ ጃይ ወከም ቶርባን ተከሞና ወደ ተይሶዳ ፎሊ ዱፈር ሶ አሙማኑ አብይ ከራ ሎለት በላኒት ሃሶ ጎዱ ደመ ወያኔ ሰከስ ጎዱ ትርማሊ ደርጊ ወደርጊ ሰከስ ጎዱ ትረን ሮማ ከሰቲ ቤተ ተይ ወኒታን ሮመቲ ጋፈ ድርድሪ ጎለን አሲ ድብድቢ ጎለን ጀችሪ ይላዋ ፊ ቤተ አሎ ጎይቶ ምንድን ነው ሰላም እዚህ ጋር ድርድር አንዳንድ ነጥብ ላይ ችግር አለና እዛ እንግዲህ ድብድቡ ማጠናከር አለባችሁ። አዎ ጦርነቱማ መካሄድ አለበት እንዴ ለድርድር ቆንጆ ነው ጽቡቅ ነው ለድርድር እና ወደ ጋሽና ወደ ላሊበላ ጠዋጠዋ ብሉና ናይሮቢ ላይ ጉዳዩ እንደዛ ነው ሶ አሲን ቤቴ ሃሶ ወዳቲ አሲናሞ ሎላስ ኑ ጎዳ ጃኒ የቹ ገምነ የቹ ነከስ ወልወናዩ ነገትሪያ ዳውዱ ቆቦዳ ሎሊ ቆቦ ሰነጃ በአብን በተፈጠረ መከፋፈል ምክንያት ሊቀመንበሩ ዶክተር በለጠ ሞላም ከሊቀመንበርነታቸው ለመልቀቅ ጥያቄ አቀረቡም። ሙሉ መረጃውን ይዘናል ታደምጡታላችሁ። በትግራይ መከላከያ ሰራዊትና በአብይ አህመድ ሰራዊት መካከል በደቡብ ግንባር አዲስ ግጭት መነሳት ምንጮች ገለጹ። አብይ አህመድ ወደ አግዋ ለመመለስ የአሜሪካን መንግስት እየተማጸነ ስለመሆኑ ተሰምቷል። በምዕራብ ወለጋ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ከነበረው ውጊያ ጋር በተያያዘ በሲቪል ሰዎች ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ ኢስማኮ አስታወቀም። በባንክ የተቀመጠ ገንዘብ ዝርፊያና የባንኮች ኃላፊነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ። ከፍተኛ ዝርፊያ ከሚካሄድባቸው ባንኮች መካከል ቀዳሚው ንግድ ባንክ ሲሆን አቢሲና ባንክና ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ንግድ ባንክም በተከታታይ እንደሚገኙ የወጣው ሪፖርት አጋልጧል። እነዚህና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎች ቆቦረቲ ሎላ ገገፈማ ጅራ ባንኪስ ዘረፋ ጀሪ ዋንተ ከበኻ ጋፋ ሰብሉማን መጋላ ጉዲቲ ኸይሰቲ ማለቀ ሳሙ ፍጅኑ ዱፍቴ በከዱ ሞቱማ ሰሐራ ተረጀቲ ቹይ ኤና ዱብን ጀብዱ ቹይ ወን ሁንዲኑ ጋፋ በይቴ ስም ጅሩ ነን ዋሳሙ ጅሩ ንግድ ባንኪ ሳሙ ወቹ ማለ ቹይ አማ አከታ ተከይሳ ተኮ ወሊ ቢልብለኒ ቹይ ሜላላ ሀገም ተከቢቲ ተኛ ኹፍቴ ሰራ በኹ በንዲስ አሎ አቶ ግዛቸው ናችሁ እንኳን ደስ አሎት የምስራች ከንግድ ባንክ ነው ከነሰችና ወንቀው ቤት እና መቶ ሳይክል አሸንፈዋልና ዝርዝሩን ይስጡን መቶ እንዲወስዱ እንፈልጋለን። አው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ዘንድሮ በጣም ነው የቆጠቡትና ለረጅም ጊዜ ደንበኛ ስለሆኑልን እጣ ወጥቶት መቶ ሳይክል አሸንፈዋል። ኤጋ ዱቅዱቄ ሞቴ ጋኒ እሺ ስሞት ግዛቸው በላቸው እድሜ ጾታ ካዲብ የኻዲ አካውንት ነምበሮትና ዘዙ ዋሁን ደኸነዋ ዋሁን ደራፍ ደተሪቱማ ኹማዲ በተኮ ፈሰገልተ ሚሽን ኢራሜ ሰሪየቱ ዋና መخፈልቲ ሱኸይሳ ድቢን ቢያከ በመጋ ባንክ ሲያተ ቤከ ፖሊስ ጣቢያ ደቀ ወይ እጀታ ማርቲቺ ፊጋ ደቀ ተዘረፍኩ ምንድነው መንግስት የለም እንዴ ተረጋጉ አባቴ ምን ሆነው ነው ተረጋጉ እንጂ አራራራራ ያመን መረጋጋት በረድ ተረጋጉ እስቲ ጉዳዩን ይንገሩን። እሺ ስንት ነበር ይባፍ ሰገልተ ሚሽን ራሃተኒ ማሬ ማሁን ደራኸተ ቤቴ የትኛው ብራንች ነው ብራንች ከና እሺ በቃ ነገ ይምጡ ፖሊስ ይበከል አሎ ከሶስተኛ ጣቢያ ነው እንደምን ነው አው ማናጀሩን ፈልገን ነበር አሎ ንግድ ባንክ ነው አው ኮንስታብል አስፋወሰን ይባላል እንዴት ነው ደህና ናችሁ የሆነ ጉዳይ ኮኛ ጋር መጥቶ ነበር የሆነ ደንበኛችሁ 195,000 ብር እንደተዘረፉ ነግረውናል ጉዳዩ እንዴት ነው አው ያጣራን ነው ምናምን ነው ግድ የለም ማጣራቱን ሳይሆን በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሎ ይነጋገሩና ጉዳዩን ለእናንተም ጥሩ አይደለም ያበኛ በኩል መስተካከል አለበት ነገር እናስተካክላለና በዚህ ስልክ ይደውሉልኝ ናሂራዳ በጀራን ወይ ቢሰሪ ገለጭ ናሂራዳ
Agarruji beete. Dhugaanti takka siin baatu yeroo ammaa kana keessatti. Maallaqaan na hatame hin jenne. Meeqa si hatame qofa si gaafata. Saboota dhaqeeti qooda kiyya kan naa jiran jechuu. Baankii fi poolisiin hiratte አማትች ከጉያ ነው ወደ ደፈ ጉዳዩን እንዴት አረጋችሁት? እርሶ እንዳሉት አይደለም። ባንኩ እንዳውም ደንበኛችን መሆኑን ራሱ ማረጋገጫ ያስፈልጋል ይያሉ ነው። እሱ ለሁሉም ጉዳዩን አጣራለንና ነገ የአካውንት ቡኮን ይዞት ይምጡ ኢላ ጉያ ቂያመት አከሲት እንት ይጭሪ ዱባኻ ቢያ አዴሮ ኡመኒ ወይ ቁበ ቀባፊ ዋሳመቹ ድራ ይጭሪ ኦሮሚያ ከሰማ ሳሚሰና ያጀብደን ነሞ ሞቱማ ከሰጅሩ ሳሚ በር yoo nama hidhame jaano kan amala warri khayatani bayu atema tolfatte sufa akkanaitte deemte si barbaadeetu maqacham godhe ol si darba na khaya jaani bar diri godu faaliris lakki tanarobi dhaqani tadaradarani miti asuma khaya amma gaafira dhufa እንደዚህ አይነት ዘመዴ እኮ ጠፍቶብናል ማን ነው ስሙ አዋለ ባደራ መልክ እንግዲህ ያዙ ተብለናልና ያው ነገ መጥቶ ኮንስቶብሉ ማገናኘት ይችላሉ። ድብሪ የሰደገለ አበጋ ኮንስቶብልን ይዶፋ እሺ ስልክሽን አምጪና ጉዳዩ እንኳን እኔ አይደለም ጃም እኔ ነኝ ቤተ ግን ሌላ በአሸባሪነት ምናምን ጥርጣሬው ነክሸኔ ምናምን የሚባል ላይ ጥርጣሬ ያለና ጉዳዩ እስኪጣራ ለሁሉም ስልክሽን አምጪ ኦሬዲ ወይ ቀበሌ ቢኸኒቢ ይደወላ አፍደላለ ሃሎ ሰው አለ ከጎነ የለም እሺ ያው እንትኑን ለረዳ ፈልጌ ነበር ሰው የታሰረበት እኮ በጣም ከባድ ወንጀል ነው ለሁሉም እስቲ የሆነ ነገር ሰብሰብ አድርግና ኮንስቶብሉን ተማጽኝም ቢሆን ጉዳይሽን አስፈጽሚያለሁ ያዴሮ ቢታፍጉ ማለት እንጀት ነው ወንኑ ማን ይደምቱስ ማለቃፍ ሞመቃርቲ ይደምቱስ ያሳዳ ወዲ ገላዩ በሩ ማን ሳሚቸ ሴኔ ስንቹ ለፈገ ይበር ገሪኑ ማቱ ተሳቢ ፊደል ነው ያለማ በተማ አዳማ ከይሳ ከሪን ደገ ከይሳ ነሚቺ ኮስኪ ገባ ወርዶፋ ይተቦከም ዱካና ገባ ቤሌ ወከም መረጣቴቱ በላህለ መኪና ገልባጭ ፊደ ኢሳስ ፉደ ሂደ ዱካና ዘረፈቴ ሆቴል ወዲ ገላ እህ ዱካና ዘረፉ ፊ ኢሳይዱ ማቱ ወለ ፊደ ቾይ አማከሱ ወለኑ መናኸቲ ሶሰኔቶ ቲቪ ፊሜሻቴ ፍሪጅ ከዋንዳው ሁሉ ወል ሲጋርሲሱ ወርስም ነኸሰ ጅሩ ሀገም ተቃብዲ ኹተቴና ሞቱማተና ወረ ሲያሳ ኸኛ ኸናጋ ቤት ረቢን ሲሪት ጎደኒሳ ሞቱ መዱት ተና ልቡ ቀብዲያኒ ኸዳ ቤት ሃራራም ነው ፍጂኒ ኸዳ ተበለ ሞቱማን ሂንጅርቱ